achi mudee jalli kan jiru. Kanaafuu dursa horeen sirna qaa guddina har'a piroojeektii ta'een carraa akkasii argannee daawwachuu fi akka jecha poolisii godina Booranatti gammachuu guddaa qabna. Baga nagaan dhuftan jenna. Baga nagaan. Kanaaf ka'umsi fooqii kana jalqabaa qajeelchi poolisii godina Booranaa mana chaasuun ture. Kan odon ta'in kaachaa. Mani sunini bar kursagal yeroo dargii gara 82 yeroo Boorana astiraadira akkabaabedhanii godini Boorana hawaasa irraa nageelle Boorana deebi'u uummati mana poolisii ana yaabello hirmaanna uummataatiin dhoqqee manjaarame jecha mana kana odon ta'in mana chaasu mana akka malee moofat ana yaabello poolisii ana yaabello dhisitti hojjechaa jirtu bara 1995 gaafa mootummaan fageenyi lafaatiif jedhee godina kan hunda gargar baase godini Booranallee yaabelloo gaafa inni ta'u godini gaafa inni ganana dhufu haali mijaa waan hin jirree fi maanii poolisii ana yaabelloo tursuun qajeelchi poolisii godinaa ta'ee asuma galicha. Ergisan waggaa dheeraadhaaf qajeelchi poolisii godina Booranaa haali mijaa hin qabu kutaan xixiqqaadha manii hajjigee asuma keessatti nulleen agitti dhaqqabnee tajaajila kennatu. Haa ta'u garuu mootummaan ijaarsa waajjira poolisiitiif hin qabu. Yeroo hunda baay'ee hin qabu. Waggaa dheeraaf gaafannee dadhabnee naan ufuma keenya ta'ennee yaadu uumne. Matuma keenya burqisiisee horee sirna qaaychuun tokko haala mijaa keessanii uummata keessummeessu jechuudha. Inni guddaan yoo haala mijaa fuula uummatii haatiin itti gammadu yoo ala dhufuyyuu seenee sammuun isaa itti gammadu yoo keessatti itti gammadu horee sirna qaa haala mijaa uumuu keessa tokko kennee baay'ee hin qabnu maal wayyennee waan mama yoo misatti millee sanii mama bakka yaadan fooqii ijaarraa inni yaadan gamoo ijaarraa yoo yaadii jiraate wanni hin jaaramne hin jiru baay'eetu hin jiru jennee manaajimentii ennaa walii gallee lafa guddaa qabne taa agartan tana laftan irratti ogeessi yaamne giraawundi pilaastirii gamoo qajeelchi poolisii godina Booranaa ijaarraa inni uumne yaade. Maaliin jaarra? Bakka uummata qabna, poolisii qabna, mootummaan kadhannu fakkeenyallee namaa taana jaaruu qabna inni uumne filaan baanyee ogeessota faayinaansii haaka manneenii warra waan kan ogummaan beekan hunda yaammannee dizaayinuu qopheessan. Akkaataa nuti barbaadnu akkaataa waajjira poolisii keessatti kutaaleen keenya barbaaddu. Erga qopheessaniin boodatti waan cufee gifin boodatti horee godina piroojeektii dhiyeessi. Gaafas gaafa nu fooqii ijaarrennee giraawundi pilaastirii lafa duwwaa warraa dhiyeessinu namni hagariin kolfee namni hagariin mala. Baay'eetu mootummaan miliyoona 340 ijaaruyyuu ganda dhaabbachaa jira. Isa namni beeku tokko hin qabne akkamiin fooqii ijaartanne. Dhugaa dubbachuuf kabajamoo keenya baay'ee galatoofannaa bulchaa keenya Absalaam ta'uu walii qabaa. Guddoo nu deeggaree achum keessallee immoo saala xixiqqoo naa qabaniif waan naaf saalfataniif bada jaarsan dur dhaabbanna. Wanti kun badaasoo nyaata haala mijeessanii jedhee haami xiqqoo keessa gungumallee ni jiru. Akkamitti lafa haali fooqii ijaaratan? Inni waaqni isaanii haa kennu isaallee nu kabajanii akkuma baay'ee qabuun nu murteessanii faayinaansii nu qajeelchanii faayinaansii dhandee akkuma seera kamittuu beeksisiin bahee qaba hin dorgomee namichi taaree fedhanii darbee namichi yaame. Dabarte nu beektoo hin qabnu. Beektoo qabatummaa nu ramadee qabnu. Wani nu hojjennuun kadhaa uummata kadhannaa seenteen irra kadhannaa waan daldal seeraan ragal irra guurrannaa gaaf nu arganne gaaf nu dhabne hojii bira hojjenna qara yookiin galle hawwaadee nu galinne walii mallattee bakka sanii ijaaraa yommuu yaada akkasii qasanii ijaaraa taa walii galle hajjaa taa hor baasne waan afur irraa xiyyeeffate tokkoffaa uummata lafaffaa poolisii ta'e sadaffaan abbaa qabeenyatti
afuriffaan daldal seera alaa waan qabamirraa waan seera namaa kan nama sunirraa karoora baay'ee akkama goone hooggantoota poolisii yaamne asoo kee jiranii hooggantoota baay'ee leenjii jiranii yaamne bakka fooqii ijaarree irraa jalqabne irraa beessa hin qabnu haruufii jalqabna utuu waraannu utuu duunu sudaanga biyya waliin gamnu bakka misoomu jenna inni poolisii keenya mansiinye poolisii keenya kaqamtu hundinu miindaa ji tokko gadhiisa. Darbirri bileeshanii oli gadhiisa. Is faayinaansii wal dubbanne aanaan hundinuu irraa kutee gis tokko kennu nu ergu tokkoffaa kan irraa kaa'e. Lammaffaa waaqillee nu gargaaree garaa qulqulluu yoo hojjetan homaa sin dhibanii adoo kan jennu birri miliyoona 9 warqii qaba. Warqii san deemnee gurgurree akka seeratiin birri miliyoona 2.5 nu qaba. Namichi qarbeessa hin qabne nan kaale beessa harkatanii nu gaafatoo birrii 400 fi 500 kennine harka kabis nu ragaa. Jalqaben. Achiin boodatti jalqabne karoorri keenya maan ture laftan keessa utuba kan dhadhaabne lafirratti dhadhaabne silaa hojjechuu hin dandeenyu. Alleen gischuuf asiin taa'u ammoo nam dhufuu baagoona. Nam fuula keenya dhumirratti baa itti humna. Maal jennaan yoo asirraa alchuuf hooqiin jalqabameera muki dhaabbateera innillee sila kan warri hin buusin hin deemu akkanuma goone waggaa hedduu finnenne gara waggaa 5 olii beellamne waaqni gargaaree hooqi ta'an jalqabne ergisuun takkin dhaabanne waan karoorsin keessaa uummati hongeetti dhufee garaan yoo uummata baay'ee dafa kan caalu ijaaruun danda'a tullee nu milkoofne poolisii nu milkaa'ee kontorbaandii irraa wanni qaban hundinuu ajajaan poolisii waan boba'an yaa jabelleedhanii birrii 100 birrii 200 argat hunda iyyuu agmanii kun hin obbahin asiif galii kullee walirra incitu nu dhufe kan irra eegalee eebii jalqabne karaa biraatiin aanota meeshaalee adda addaa bad waan akka feerroo kabitanii waajjira adda addaa keessatti yeroo dheeraaf ture waan asiftaa waan akka maani muka xaawulaa ana elooyii irratti ana dirree irratti miyoo irratti magaalaa yaabelloo irratti goomolee irratti aanota hundinuu hayoo keen waan arganiif waan armaan dur gaafa Haile Sillaasee warri dirree faani makiina tokko dargii oralii lafirti akka ciisin garee kabbasabbase bad nuqachuuf jal deemne gurgurree waan achi olchuuf asirratti olchine yaadan fooqii ijaarree bulchiisuu godina mataan isaa meeshaa as kee jiru gar birree 400 ka tilmaaman feerroo dhugnee badee jira kun aduu bokkaa nyaatu jira nu gara fudhadha ilaalcha akkasiitiin isantiin dheeressu fooqii kan ijaarree keessumatti fuula makiina nama daalachi jechuun mana istoora jira. Mana istoora kun akkuma reefu saniin jedhe mangaaf dargii dhoqqee ijaaran. Poolisiin nama oomisha kashoorumsa nyaatan tan iskaatilee nyaatan kan waa wattaaddiraa ta'e yeroodhaan gubbaan fuula itti dhabnee bara dheeraadhaaf aduun hantuutaan limmeen badatu. Gaafa kan dhaaban immoo ani waan fooqii ijaareen beeku warri waan fooqii beeku laftan qotee utuba dhadhaabee fixee biyya as keessa biyya muummeen qabnu baasee dhumirraa maan naan jedhan biyya sun deebine biyya dhibitti mannee hinfine beezinu haa jedhee handi kutuun asirra jalqaba. Nama ogeessille maaliif haa yoo biyya hin deebisin side effect qaba jira. Bineensi kun achiin na jira. Toor gadhoo in dandeeta amgoon siin fayyee boone namni dulle nurraa horrojee hojjaalee nurraa horrojee warri fayyaa godinaalee nurraa horrojee haalli akkasitti hundee ilaalfannee akkasitti gallee asiin makiinaa qooma jira makiinaa as jala dhaabbata kunis toora abbaa fedhee waan cufa in fuudha amma immoo dhumirraatti kanam inseentanii ilaaltanii yaafillee mustootii yagalee wanti bagalee tajaajila jalqabne dhiyootaan itti gallee wanti isin joobne gubbaa itti jirra. Kanaafuu haalli jalqabisa kanuma wanni dhaamsi guddaan ammoo hin jedhamaan inni yoo yaadaaf haayoon jiraatte hin danda'amu mata jedhu qofatti hojjechuu hin dandeenye.
إن دندام مثلاً جدو وين وجن فوق تنير رمر كنيسة نبي ما كراهه جترينا ما كراهه تساينا جبهة